يا مدرسة يا مدرسة بلالي يا مدبيكم دار الركالي مقاسني مقاخي. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيجا أكون بك كمتي منبر نوتا بلا الخيسة تركمنا غافيلي تكا تكا واي challenge nama goota takka gaafii barattoota keenya deddeemnee gaafachuu deemna. Turtiin keessan wajjin haa ta'u jenna inshallah. Wajji turtii gaarii godha. Egaa kun ammaan tana barataa tokko nu bira argama barataa tokko gaafachuu deemna. Maqaa keetii fi maqaa kee guutuu fi akkasumas kutaatti barattu wajjin nuuf ibsi. duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Maqaan kiyya barataa Hamzaa Musaan Jaama mana barnootaa Bilaal sadarkaa takkaffaa fi lammaffaadhaan baradha. Inshallah. Egaa if ibsee booda karaa gaafii teenya deebina. Gaafii takkaan si gaafachuu deema inshallah. Gaafiinis maal jetti? Ani nin oowwaa, ani nin ifaa, ani galgala nin dhaamaa, ani eenyu jetti. Laaftuudhaan saamee hojii jedhate. Tireka. Sirrii miti hin deebisne. Mee taraa duraan harkannee amma carraa dhumaa mokkorime. Gaaffii naa deebiin jedhu. Gaafii maal jetti? Ani nin oowwaa, ani nin ifaa, ani galgala nin dhaamaa, ani eenyu jetti gaafiin. Aduudha. Sirriitti harkatee jira. Egaa lammata irra deebinee booda itti yaadee harkatee. Saniifuu deebisaan isaa aduudha harkatee jira. Maashaallah barakallahu fiik galatoom. Kun amma nama lammaffaatti dhufnee jira inshallah barataa kana maqaa isaa guutuu fi akkasumas kutaa inni qaroo wajjin nuuf ibsee booda akkasii gaafii dabarra inshallah. Maqaan kiyya Nabiil Mammat Aadaa Umar Roobaa Wadaa Yarbaa Bataa Gusoo jedhama. Maqaa isaa haalaan ibsee jira akkasuma hanga akaakuutti ibsee jira. Mee kilaasii ta'e garuu nun ibsine mee kilaasii meeqaffaa gara? Kutaa 12 gara. Egaa karaa gaafiitti dabarra. Gaafiin akeetu ani bineensaa jedha. Ani bosona keessaan jiraadha. Muza hedduun jaalladha. Ani eenyu jetti gaafiin. Ani bineensa bosona keessaan jiraadha. Muza hedduun jaalladha. Ani eenyu? Tuni deebisaan qabdu. Ani eenyu yoon hin jee inni jaldeessa. Ani ammoo nama. Sirriitti deebisee jira. Gaafiinis deebisaanis tanuma inshallah harkattee jirta galatoomuu yaanu deebistee jecha. Nama sadaffaas kunoo barataa kana harkannee jira. Maqaa isaa guutuu fi akkasumas kutaa inni baratu akka nuuf ibsu inshallah. Maqaan kiyya durarratti Muslim Abdurrahmaan jedhama. Kutaa 7ffaa waan karaa. Karaa gaafii deebina. Gaafiin akka jettu ani muduraadha jetti. Halluun kiyya keelloodha. Nin dhangaggaawaa ani eenyu jetti. Xuuxoo. Harkatee jira gaafii deebisee jira inshallah galatoomuu yaanu deebistee. Isinillee galatooma. Egaa gaafileen teenya akkuma itti fuftee jirti. Amma barataa takkaan nu bira argama. Barataa kana mee maqaa isaa guutuu fi akkasumas kutaa isaa nuuf haa ibsu inshallah sanboota karaa gaafii deebina. Maqaan kiyya Hamzaa Musaa jedhama. Inni immoo qoosaan takkaa inni kineemiin kiyya Hamza Piisiin jedhama. Wal barnoota gaarii. Karaa gaafii deebina. Gaafiin teenya waan jettu ani miila afuriin qaba. Deemuu hin danda'u. Namni narra ta'a ani eenyu jetti. Gaafii salphaadhaan saamee deebisa. Gaafii miila afuriin qaba. Miila afuriin qaba. Ani deemuu hin danda'u. Namaan narra ta'a. Namaan narra ta'a ani eenyu. Kursii dhagaa. Gaafiinis salphaadha deebisee jira. Deebisaan tanuma maashaallah barakallahu fiik galatoomee waan nu deebistee jecha. Isinis nuuf eertanii gaafii kana nu gaafachuudhaaf galatooma. Welcome. Egaa barattoota keenya asumarra dhaabbattii gaafii fi deebiin teenya kaarraan tana saniifuu waan nu hordoftaniif hedduu baay'ee takka galatooma hanga qophii biraatiin walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.